Yoona dhageessan dhaamsa isamaan himadhaa jechuudha. Oromoonni warri gama lixaatiin gama kaabaatiin giddugaleessa Oromiyaatiin jirtan Oromoonni maccaaftuu lama waasinitti dhaammadhu na dhageessu. Oromoonni siikoof mandoodha. Dhaamsa sinitti dhaammadha na dhageessu hundi keessa. Oromoonni ittuuf humbannaa qubsuma gama bahaatiin kan jirtan na dhageessu. Hunda keessanitti dhaamsa tokkoon dhaamma. Warri sabboo goona gama kibbaatiin warri jirtan isinitti dhaammadha. Har'a deebiitu jira waan ta'e. Oromoon raayyaa asseebu gama kaabaatiin warri jirtan isinitti dhaammadhuu na dhageessu har'a. Oromiyaan nurraa fudhatamuudhaaf nu salphisuudhaaf qeetti hamma manaatti qubsumni kun hundumtuu kan inni amma maqaa dha'e kun hundumtuu nurraa fudhatamuudhaaf roorroon hamma manaatti nutti dhufeera. Kanaaf dhiirriif dhalaan keessa hundumtuu jaarsi buleeyyiin dargaggoon ga'eessi Oromoo hundumtuu ejjennoof annee murteessinee manaa ba'uutu nurra jira. Manaa baanee deebii kennuutu nurra jira. Oromiyaa har'a kan oolchu haasaa miti. Jireenya keenya qubsumni keenya kun hundumtuu lola waggaa 400 gatii guddaan itti baafamee qubsumni ijaarame Oromiyaa kan jennee waamnuun qubsumni 5 an amma dubbadhe kun kan inni ooluu danda'u tarkaanfii nuyi har'a fudhannuun. Tarkaanfiin kun maaloo anatu du'ee bada malee Oromiyaan hin daffaramtu narraa hin fudhatamtu murtii jedhurra dhaabbata har'a Oromiyaa oolchuun. Anatu du'ee bada malee Jawaar du'ee reeffisaa mana hidhaa keessaa gadi hin ba'u ejjennoo jedhurra dhaabbata murtiin keenya kan har'aa kun. Kanaaf Oromoonni magaalaa keessa jirtan baadiyyaa keessa kan jirtan maanguddoonni hojjettoonni mootummaa hidhattoonni Oromoon qawwee warri baataa jirtan hundi keessan walumaa galatti uummanni Oromoodha. Walumatti kan tuffatan walumatti kan biyyi nurraa fudhatan. Biyyi isa tokko irraa fudhatamee isa tokkoof hafu tokkollee hin jiru. Kanaaf waamicha qeerroon ifatti waame kanaaf deebii qabatamaa haa kenninu gadi baane. Anatu du'ee bada malee du'ee tan awwaalama malee Oromiyaan hin salphattu hin diigamtu ejjennoon jedhu hunda keenya bira jiraachuutu irra jiraata. Kanaaf deebii qabatamaa haa kenninu. Namichi akka kanatti nutti taphachuu barbaade. Namichi akka kanatti nuun nu ajjeesee Oromiyaa nafxanyootaaf biyya bashannanaa gochuu barbaadee televizyiiniidhaan argisiisaa jiru kokkeensaa qabamee darbatamuutu irra jira. Caasaa inni Oromiyaa keessatti ijaare diigamee mancaafamuutu irra jira. Nafxanyoonni caasaa isaan Oromiyaa keessatti ijaaran diigamuutu irra jiraata. Kan kana godhu immoo Oromoo. Sodaannee wanti dhufu hin jiru. Manaas gadi fuudhamneetu ajjeefamaa jira. Kanaaf Oromoon har'a guyyaa har'aa kana amma yeroo itti qeerroon waamicha waamee jiru kanatti deebii qabatamaa kennuutu irra jiraata. Biyya keenya fuunee harkatti deeffachuutu nurra jiraata. Isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Atis galatoome Dr. Ittaanaa Habtee.